Manni marii daldalaa fi waldaalee seektara Adaamaa bara 2016tti kaayyoo dhaabbateef kan dhugoomsan hojiilee jajjaboo raawwachuu beeksise. Pirezidaantiin mana marichaa obbo Bayyanaa Toleeraa raawwii hojii yeroo darbee fi kallattii itti aanu irratti Adaamaa Broadcasting Serviceef ibsa kennaniiru. Kaayyoo hundeeffamaa mirgaa fi faayidaa daldaltootaa eegsisuu fi mootummaa fi miseensota isaa gidduutti akka riqichaatti tajaajiluu qabate kan dhugoomsan hojiilee gurguddoo raawwanneerra jedhan obbo Bayyanaan. Sosochii uumameen baay'ina miseensota mana marichaa 33 oliin qaqqabuu eeran. Daldaltoonni biyya keessatti qofa osoo hin daanga'in kanneen filataman biyyoota Ameerikaa, Jarmanii fi Hinditti imaluun agarsiisa daldalaa qophaa'e irratti muuxannoo akka gabbifatan tolchuu madditti michummaa daldalaas akka uummatan ta'eera jedhan. Miseensi keenya sadarkaan daldala isaa akka biyya keessatti hin daangeffamne miseensota keenya expoowwan biyya alaa adda addaa irratti ergaa jirra. Kanaafis manni marii daldalaa fi waldaalee seektara Adaamaa bara 2016 keessatti yoo xiqqaate daldaloota 20 ol biyya Ameerikaa, Jarman, Xaaliyaan fi Indiyaatti ergeetoo daldaltoonni keenya achirraa of laalaniitoo biyyi keenya seessa akka jiru teekinooloojiiwwan adda addaatiin akka baruu danda'an michummaa daldalaa akka uuman waan baay'ee hojjetamee gama kana. Dhimmoota tajaajila jabanni gaafatu kennuuf gargaaran keessaa gamoo ammayyaa'aa abbaa darbii 6 ijaarsi eegalame darbii 3 xumuruu ibsan. Kan biraa manni marichaa akka cimu kanaan dura gamoon abbaa darbii 6 kan eegalamee ture barana itti ufsiisuudhaan 2016 keessatti yeroo ammaa kan darbii 3 geenyee jirra. Almost kunis maallaqa manni marichaa qabu waan qabatamaa fi mul'atu irratti miseensotaaf oolchuudhaan qabeenya marichaa guddisaa jira jechuudha. Kun immoo karoora Smart Adaamaa tumsuu fi fedhii giddugala daldalaa daldaltoota bira jiru guutuufis akka gumaachuu himan. Waggaa 50ffaa mana marichaa sababeeffachuun agarsiisaa fi baazaariin bara 2016 gaggeeffames milkaa'aa ture jedhan obbo Bayyanaan. Bara taree keessattuu bara waggaa 50ffaa kabajne waan ta'eef manni marii kun waggaa 50 guutee jira. Waggaa 50 keessatti waan manni marichaa hojjechaa ture agarsiisa baazaarii fi daldala sadarkaa isaa eeggate magaalaa keenyatti qopheessinee jirra jechuudha. Gama tajaajila lammummaatiinis hojiin manneen murtii aadaa magaalattiitti lafa qabsiisuu fi gaheen ashaaraa magariisaa irratti bahatame isaan ijoo ta'uu kaasan. Kan biroo deeggarsa adda addaa gochuudhaan manni marii kun keessattuu yeroo ammaa magaalaan teenya Smart Adaamaan gara Smart akka deemtu gahee keenya bahuu qabna jechuudhaan kutaalee magaalaa wajjin walitti hidhiinsa guddaa gochuudhaan keessattuu mana murtii aadaa abbaa gadaa onnuu irratti kontribuushinii maallaqaas gooneetoo deeggarsa goonee jirra. Gama hundaan bakka manni marii deeggarsi sirraa barbaadamutti manni marii keenya adda dureedhaan tajaajila kana hojjechaa jira jechuudha. Bara 2017 agarsiisaa fi baazaarii daldalaa hagayya 19 irraa hanga qaammee 4 bara 2016tti gaggeeffamuu fi daldaltoonni oomisha isaanii akka beeksisanii fi walitti hidhamiinsa uuman akkasumas fayyadamtoonni meeshaalee industirii fi qonnaas gatii madaalawaan itti bitatan gaggeessuun simannaa jedhan. Jala bultii bara 2017 baazaarii industirii qopheessaa jirra magaalaa keenya keessatti hagayya 19 akka qaammee 4 kan gaggeeffamudha. Baazaariin kun manni marii baazaarii waan qopheessu qofaaf miti. Garuu maali kaayyoon isaa? Kaayyoon isaa tokko daldaltoonni keenya oomishaa fi tajaajila qaban akka beeksisatan, michuu daldalaa akka horatan, akkasumas hawaasa naannootiif dirqama sabummaa dirqama tajaajila hawaasummaa akka keessa bahanidha. Oomishtoonni akka dhiyaatanii ta'u gatii madaalawaadhaaf hawaasa keenyaaf gabaa irratti meeshaalee bu'uuraa keessattuu akka dhiyeessan gama kanaan hojii guddaatu hojjetamee jira. Kanaafuu hawaasni fayyadamaa keenya hundumtuu guyyoota kana keessatti baazaarii kanarraa meeshaa madaalawaa gatii madaalawaadhaan akka bitatan gama kanaan affeeruun barbaada. Bara hojichaatti dhimmoota milkaa'inoota argaman itti fufsiisanii fi mana marichaa madaalan iddoo agarsiisaa fi baazaarii ofii qabaachuuf raawwachuuf karoorfamuu eeraniiru.